قال قبهلኝ ሙላልኝ ያ ኢላሂ የአላህ መልእክተኛ ቆዩ በዱዓ ላይ የለበሱት ጋቢ ወደቀ መሬት ላይ ስዲቅ አልብሷቸው አሏቸው ያ ነቢይ ያ ረሱለላህ በቃውት ከዚህ በላይ الله قال يقبونا يا فرسم والله نسر متال كلاي ليعقزواته وحده لا شريك له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا سعادو شو أكم جرتو نقاف يا كيساني الحمد لله أنا برلي نقاك وتتنين جدا إيقا دعوتوتا في كبجمتوتا كيا جلق أبرا هنگ أماتي كنفانا جرتن كنفانا ترتن guddaa tokko naaf galatooma isiniin jedha laayikii sabskiraaybii sheerii godhuudhaan chaayinalii saaduu namni maatiin ta'iniif yoo jiraattanii koottaa maatii tahaa fi dabalamaa isiniin jenna. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa guyyaarraan guyyatti wanta hojjedhuun isinii qabadhee dhufa jechuudha. Wantoonni an qabadhee dhufullee kanneen akka nyaataati. Egaa nyaata kiyya kana ayinaadhaan hojjedha jechuudha. Irra gaddeematii viidiyoo kanaan durallee daawwadhaa. daabboollee bifatti hojjedhuun keessa jira jechuudha. Daabboo akka ofii kiyyaatti hojjetadheen keessa jira. Egaa daawwadhaa nafeerraa sa'aaduuti kan yeroo hundumaa isin affeertee jirti. Asitti amma hojii kiyya jalqabeen jira. Hojiin keenya kaarraa maali hojjettanii nyaata hindiiti. Nyaanni hindii akkuma beekamu kaarii jedhama. Egaa akkaan bareeda hoteela keessatti hoteela biyya arabaa kana keessatti nyaanni beekaman kaarii kana jechuudha. Kaarii kana nyaata jechuudha sirriitti. Ijoolleen irraa kaarii kana nu hojjedhu naan jette. Ni kaarii kana bifa itti hojjetaa an jiruun bifaan itti mooyaa kiyya baasee ofii kiyyatti hojjetaa jiruun viidiyoo qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Egaa lukkuu nu barbaachisa. Lukkuu kana mootuu foon isaa hangana baay'ataa yoo jettanii anatti illee gaaffii ta'e jechuudha. Foon kana eessumaa fidanii jedhee yaada. Yeroo hundumaa suuqirraa bitanii naa fidan jechuudha. Guddaadha jechuudha. Hedduu takka guddaadha. Akkamitti akkanatti lukkuun foon guddaa qabdi. Foon re'ee fakkaata. Gizee foon re'ee natti fakkaata. Akkamitti lukkuun foon guddaa kana qabdi eessaa fidanii jedhee gaaffii natti ta'a. Isaan illee lukkuutu naan jedhanii. Kan biraa ta'es maalittiin beekaa isiniin jedha. Egaa mee anamma kana hojjechuudhaaf deema. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa nagaa hin dhabinaa nyaadhaa dhugaa isiniin jenna. Mana sa'aaduutti ol seentanii laayikii sabskiraaybii sheer gootanii koomentii illee barreessitanii dogoggora jiru. Saaduu kana cimsii saaduu kana dhiisii jettanii na gorfachuu mirga qabdanii ani intala keessanii jechuudha. Egaa asitti waraqata itti naaf dhufe wantoota itti naqachuudhaaf deemu guutuutti isin beeksisuudhaaf ta'a jechuudha. Egaa loomii juuziiti kuni zayituun illee ofirraa qaba. Roobii labanii yookaan zabaadii kan jedhamu hunoo qimamaaf qimamii kiyyallee tarree galfadhee jira jechuudha. Kunoo an saalsaa san paastaatti fayyadamuu piizaatti fayyadamuu wanta kamittuu fayyadamu jechuudha. Salsaa kana amma salsaa kana illee nan fayyadama jechuudha. Mee roobii fudhadhee dura meeshaalee kana hundumaa walitti naqee hangi xumuraan afaana turaan affeerraa kiyyaa chaayinalii saaduu shoo warri sabskiraaybii laayikii sheerii hin godhin kottaatii maatii taati dabalamaa isinii jenna. Egaa kana fakkaataa isiniin jennaa wanta daakuu asitti qopheesse kana guutuu isaa tokko tokkoon isiniif ibsalleen ture maqaa isaallee dha'ee jechuudha. Maqaa isaa nuuf dha'ii qimamii fi qimamii kana hooka jettan taate ani maqaa dha'ee isiniif himuu danda'a jechuudha. Rakkoo hin qabu. Egaa amma salsaa kiyya mankaa takka yookaan mankaa lama akkanitti fudhadha jechuudha. Ammallee roobii xiqqooti dabaladhee waliin dha'ee walitti dachaana jechuudha. Zayitii sitti godha. Juuzii sanillee xiqqootti godha. Maajii mootu boodarratti godha. Ammaa miti akkanuma qopheeffadhe malee maajii jechuudha. Hayyee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa kaarii akkaataa inni irraa hojjetamuun isin beeksisutti jirti jechuudha. Sa'aaduun keessanii egaa jalqabarraa qabdanii hanga ammaa warri nafaana turtanii baay'ee tokko naaf galatoomaa isiniin jedha.
hedduu takka gammachuudhaan hojjetaa jira jechuudha. Chaanalii kiyya irratti maashaallah tabaaraka rahmaan rabbiin sirra haa jaallatu naan jedha. Alhamdulillah waa hunduma isaa seera isaa hundumaa guuttannee jirra jechuudha. Gaafa inni hojii jammarillee isiniifin ibsa jechuudha. An shiroo isiniin jennaa maaliifii namni bu'aa fi bahii keessa dabree wanta kamiyyuu arga jechuudha. Wanta kamiyyuu arguudhaaf dadhabbina yeroo amma wantoota kana hojjennu yeroo baay'ee haalli hin mijaa'u haalli naaf hin mijaa'u malee silaa wantoota garagaraa guureettiin isiniif maxxansa jechuudha viidiyoo irratti. Inshallah gaafni qalbii takka argatteenni viidiyoo keenya hojjennu illee ni dhufa. Jabaadhaa jabeessaa isiniin jenna uummata keenya qaalii uummata qashtii. Egaan peestalii gaawanti harkatti uffadheeti akka inni harka kiyyatti hin taaneef jechuudha. Narraa bahuudhaaf deema ofirraa hin baasee kabraa qayyaradha. Egaa sitti kan tumadhee jiru qullubbiidha jechuudha. Qullubbii namni kamiyyuu hin beektan jedhee yaada orgaanisii mi'aanisii dhandhamnisii namatti tola jechuudha. Maaliif waan isin keessa hin jirre hin tolu anatti. Akka nama biraa hin beeku ani hunoo amma waliin dallakee kaa jechuudha. Waaw manni kun guutuu urgaa jechuudha. Qamamaa fi qimameetii dabalee kaaya ni urgaa jechuudha. Akka malee urgaa. Yaa nyaata mi'ooftu nyaata bareedduudha. Ijoolleen baay'ee jaallatanii guyyaa guyyaadhaan jijjiiree fi hojjedhaaf kan wanta isaan barbaadan jechuudha. Egaa maatii hedduu miti maatii xiqqishaadhaan an dhibanii yaa waan isaan barbaadaniin qaqqayyaree fi jijjiiree fi hojjedhaaf jechuudha. Egaa ammallee itti deebi'ee waliin qabsiisuuf maaliif akka qimamiin kun akka jismii isaa seenu foon san jechuudha. Foon amma lukkuu kan cireetti gannaqe kana akka qimamiin kun isatti duuduuf jechuudha. Amma hunoo sadii kanaan cufa jechuudha. Sirritti akka hafuurri isaa gamanaan hin baanetti sadii kanaan cufadha jechuudha. Bareechisee cufee bootaa tokkachi kaa'ee qadaadee kaa'adha jechuudha. Sa'aatii tokkoof turre jechuudha. Isa kana hojjennee sa'aatii tokkoof tursiisuu qabnaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sa'aatii tokkoon booddee walitti dachaane jechuudha. Hangasii wanta na barbaachisuun qopheeffadha jechuudha. Asitti timaatimii muree shonkortii mureen jira. Salsaa itti gannaqeen jira. Qimamaaf qimamilleen ammaas itti duuda jechuudha. Kaarii hojjechuudhaaf warri kaarii hojjetanii shunkurtiin fayyadaman ture. Shunkurtii ka fayyadaman agarree awwala irratti. Ani shunkurtii itti hanqulallaa. Sababni maaliifi gizeen fidee lukkuucha itti gadi naqu shunkurtiin kun foolee bareechisa jechuudha. Yaani hanqulaalin isaa baay'ee bareeda. Bakka kaariin kan ka'e kaarii nama kaanitirraa addaanii kaarii magaalarraa binnuun addaanii jettee namti dhiyoo tana xalabdee arra kaarii nuu biti jedhanii hojjetu beektaa jennaan ani kaarii waan hin beekneef akkan hojjechuu waan hin beekneef itti dhiise isiin hin xalabatti jechuudha. Ijoolleen hin nyaatanii ani immoo baay'ee natti hin tolle lakkinatti hin tolle yoo laaluu dhandhamee yoo laaluu seerri isatti bilchaate shunkurtii fi hanqulaalii isaa hin tolchine jechuudha. Inni hanqulaalaane jechuudha. Shunkurtii isaan akkoofne shunkurtiillee ittiin goone jechuudha. Akkanumatti timaatimii salsaa qimamaaf qimamii kokonaatii baawudarii fuudhanii itti naqanii gabbaasan jechuudha. Ani amma shunkurtii xiqqishootan waliin xabbafachaa jiruuf lukkuu reefuu qadaadii kaayyadhisanii isa san itti gannaquufi daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya ka daawwachaa jirtan chaanalii Saaduu Shooti. Chaanalii Saaduu Shoo ruuzillee akkatti bilcheete jechuudha. Dizaayinii isaa tolchee ruuzii adirraa ruuzii kanatu xiqqootti das jedha. Isa kana akkaataatti duratti xabbasaa jiru argaa jirtan jedhee yaada. Wantoota akka paastaadhaan shiiriyyaa jedhanii maqaa isii maalinni kuni kokonaata. Kan amma isinitti agarsiisaa jiru kokonaati. Kokonaatii baawudariitu dhufa. Kokonaatiin baawudariin salsaatu daakama. Amma salsaa daakaa amma lukkuu kiyya gannaqadheen jira jechuudha. Kun amma argitanii waaw jettanii. Qimamaan tolee lukkuun jala jira. Shunkurtiin xabbafamtee jirti. Baay'ee urgaa.
itti qadaadeetiin amma deemee hojii kiyya kan biraa hojjetadha jechuudha. Kunoo ruuzillee bifa kanaan cufee jira, qadaadee jira. Kanallee bifa kanaan qadaaduuf jechuudha. Hanga bishaan yaafata amma kan dura qimama keessa ture kuni bishaantu keessaa baha. Hangas yaan immoo qadaadeeti deema jechuudha. Qadaadee haadaan fooliin haa takk jedhu deemee hojii kiyya kan biraa hojjetadha. Nafaana tura. Akkamatti danfa inni hin qadaada xiqqoo isii. Hayyee xiqqoo ni qadaanna. Kaarii saloonaa kaarii jedhaniini nyaata hindiin hojjettu keessaa tokkoffaadha. Hindiitu hojjetaani kan arge biyya hindi keessaa irraa caalaadhaan hojjetama jechuudha. Kaariin amma akka faashinaatti namooti fayyadamaa jira malee kana amma danfaa jira jechuudha. Hundinuu tak jedhee ruuzilleen bilchaatee baay'ee jira. Ila kun immoo kuzubraa yookaan bagdoonisii boodarratti hoggaan bilchaatee dhumatee wanta hundi isaa xaamii isaa qammastanii gizee laaltanii boodarratti irra firfirsitanii xiqqootti qadaadan jechuudha. Foolee bareechisa innillee. Kun amma itti gadi godheetiin xiqqoo isii hin qadaadaa achi boodaan irraa dhaamsa jechuudha bidda. Kun ni bareeda, akka malee bareeda, akka malee urgaa. Manni kun buluun urgaa. Kaarii jechuun kana jechuudha. Namni saloonaa kaarii hin hojjanne jettan chaanalii Sa'aduu hordofuudhaan jalqabarraa hanga xumuraatti isiniif lafa keechee jirti jechuudha. Egaa daawwadhaan affeerraa Sa'aduu kootii, Sa'aduu shoo, Sa'aduu kootii, ofuma kiyyaan Sa'aduu kootii jira. Amma salsaa daakamee jirutu asitti naqama jechuudha. Salsaa daakamee jirutu asitti naqama. Salsichallee akkaataa itti daakaa jiru isiniif qopheessee jira jechuudha. Akkaataa itti daakee itti naqu. Wanti xiqqoo tak jedhee hanga daqiiqaa meeqa hanga daqiiqaa 10 tak inni jedhe fuutanitti salsaa daaktan bulleessitanii salsaan maashiniitti daakamuu qaba, rukutamuu qaba sirriitti. Isa kana rukutneet huno kaitti dabalillee huno baawudarii isa kanaati. Baawudarii isa kanaati. Maaliif dhandhama nu bareechisaa nu mi'eessaa nu tolcha jechuudha. Baawudarii kokonaati kanatti fayyadamna. Isa kanaan rukunna jechuudha. Isa kanaan rukunnee kaane akkan goona. Kun amma rukutaan jira. Wantichi maashaallah jedhani salphumatti. Juuziifuu namni amma fakkeenyaaf juuzii barbaadan salphumatti juuzii as keessatti hojjetatanii dhuydu daddaftanii sanuu ijoollee keenya waa'ee dhiigatiifaa rakkina dhiigatii fi rakkina qaama hir'inaatiifaa warri rakkatan waan ta'e tufaahaa burtukaanii muuzii fuutanii as keessatti rukuttanii dhuguu dandeettanii shiriin jedha. Egaa ofiillee eeggadha asuma keessatti jechuudha. Of eeguun gaariidha baay'iseeti. Of eeguu of jaaladha jedhanii wallahi dhaamsi kiyya kee hundumaa kana nama kenna. Ijoollee keenya baay'ee waa xiyyeeffanii nyaanni biyya Arabaatti nama tasmaamuu isaaniif hin tasmaamuu isaanii waliin galuu. Kanaaf gaariin mana ofiitti hafee sirreessanii qulqulleessanii ta'anii hojjetullee mana ofiitti hafee amma manaan baafa jirru kana gatteenee suuta jennee akkuma hojjennu sanitti qalbii teennalleef waan akka kan dhiiganu keessaa akka dhiigni nu keessaan dhaabanne waan dhiiganu deebisuus fayyadamuu qabnaa isiniin jedha. Maaliif nufi namni bira addaanii ibidda kana bira dhaabbattaa si fiidee kaawyaa gubbaa dhaabbattaa si fiidee achi dhaabbattaa baay'ee rakkoodha jechuudha. Kanaaf sirriitti of danda'a of dhaabaa. Rabbiin isin gargaaru fayyaa isin haa kennu waan fayyaadha. Egaa xumurree jira jechuudha. Bifa kanaan kun xumurannee jira jechuudha. Hojiin keenya jalqabarraa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif guddaa tokko nuuf galatoomaa isiniin jenna. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa Rabbiin fayyaa isin haa kennu. Bakka isin jirtan maratti nagaa isin bira haa jiraachisu. Fayyaa qaalii bareedduu isin haa kennu. Jabaadhaa jabeessaa isiniin jenna. Kunillee kan ammasitti isin daawwachiisaa jiru bakka
natti tolee tamaan waraabi jechuudha namatti hin tolume sheleelelelel jetti karaa gubbarratti makiina nan hawwaasoo karaa sanguu barratti bayyaallee makiinaa shiishish godhe fooqirraa gadi daawwachaa jira fooqii honoom sadarkaa fooqii darajaa waan itirra jira jechuudha afuraffaa moo shanaffarra jira namti shanaffarra jira viillaa akka kondominiyeemii akka mangistiin Itoophiyaa ijaaru saniiti kuni kan kwaalitii isaa hunda eeggatee gibbii sana ala ba'uu hin dandeettu no dallaa sana ala ba'uu hin dandeettu poolisaatu eegaa siin jedhaa ba'uu fi galuun ni ulfaata ol seenaan gadi bahuun gaafiidha siin jedhaa naamusa eeggateeti kan jiraannu jechuudha bareeda baay'ee namatti tola maaliif gibbiin akkana naamusa eeggatee namni tokko illee keessatti miidhamu namni keessatti waan ta'u jechuudha namni keessatti waan rakkatu kanaafu baay'ee gaariidha baay'ee bareeda isiniin jedha waan gaariidha jabaadhaa isiniin jenna laayikii sabskraayibii sheerii godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa waan hanga jalqabarraa hanga ammaa nu faana turtaniif guddaa tokko nuuf galatoomaa isiniin jedha eegaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya baay'ee gaariidha baay'ee waan gaariidha rabbiin umrii isin haa dheeressu fayyaa isin haa kennu jabaadhaa jabeessaa isiniin jenna eegaa hojii kamiyyuu hin tuffatinaa itti fufaa jabeessaa fi amaanillaahi baay'ee isiniin jedha nagaatti tura